keenya mana hidhaa dhiphuu keessa mana hidhaa bal'atti gabbahu gammachuun qabu karaa isaa dubbadheen ture. Arraas irra deebiitiin waan takka dubbachuu barbaada. Sandura garuu warreen gadda kiyyanaa wajjin qooddatan ilmaan Oromoodhaa hundinuu kan fagoodhaa kan dhihoodhaa warreen qaamaan arkamee awwaalcha obboleessa keessatti hirmaatee naa wajjin awwaaltan galanni keessan jannataan isin ja'a. Warreen halaalaa dhufee awwaalcha irratti arkamee na jajjabeessee na bira turee jira. Kutaalee Ameerikaa kana hundarraa isin hundinuu galanni keessan jannataan isin ja'a galchuu hin danda'u. Sanii ala warreen haala adda addaatiin maatii bira dhaabbachaadhaa jirtan biraas dhaabbattan isin hundinuu galanni keessan jannataa galanni keessan bilisummaadhaa. Ulfinaa fi kabajaan isinii qabnu daangaan qabdu tan himneef dandeenyu miti. Sanii gaafa biraatis ni haasofnaa. Hundumaafuu galatoomaadhaan isinitti barbaada. Warreen halaalaayis bilbilaan barreeffamaan imaan asirrachaa turtan isin hundinuu ulfaadhaadha. Galatoomaa isin jaa. Warreen halkanii fi guyyaa ammaasii naa wajjin dhaabbattan hundi keessanuu maqaa dhaween fixu. Warreen bilbila jalaan kaasin, warreen bilbiltee dhaamsanaa keessan, warreen isin deebisin, silkiin kubaan taphaa waan nabbuutu akkanarra ilaalli abdiin qabaa. Isin hundinuu akkaan waan isin deebiste lakkaawaadha. Hangasiin jaa. Karaa biraatiin wanni laffaatiin teenyatan karaa sarara sooshaal miidiyaa gubbatti godhaa turre hanga tokko milkiisii harkaadhaa jirra. Hanga tokko. Warreen cichitanii warra arraantan hidhaa dhaabee fi warra hidhatti hafeefis roorruma uummata keenya argaa jirtuuf warreen falmaadhaa turtan hundinuu firii teessan gartanii isin hundinuu baga gammaddaniin ja'a. Qabsaa'onni Oromoodhaa, rogeeyyiin Oromoodhaa, warreen waan itti haanirraa if duuba osoo shirgigaatiin bara rakkoodhaa itti cichee Oromoon haqa dhabdee hayni Oromoodhaa bahuu qaba jee hangamaa itti cichee isin hundinuu firii qabsoo teessanii takka gartan ta duraa. Hayyoonni keenya mana hidhaa dhiphuu qaallittii keessarraa karaa mana hidhaa bal'aa Itoophiyaa jedhamutti bakka waa takka illee godhuu hin dandeenye, bakka yaada fi dubbachuu hin dandeenye, bakka miidiyaa irratti bahanii waan garaa qaban ibsachuu hin dandeenye, bakka uummata fi keessa gabbanii sodaa malee dubbisuu hin dandeenye keessatti baga gabbanii isaa ideedhaan baga gammaddaniin jechuu barbaada. Achi keessaa boo isaaniitiif gammachuun tiyya daangaan qabdu. Maaliif rakkoo hamtu san keessaa bahanii mana hidhaa bal'aa karra hoyyatti gabboo isaaniitiif gammachuun tiyya daangaan qabdu. Haa ta'u garuu hidhamtoonni hayyoonni Oromoodhaa ka hidhame adda hafuun hedduu na yaachifti. Hedduu Jawaar Mahaammad Baqqalaa Garbaafaan gabbahu hooggantoonni KFO'dhaa gabbahu hedduudhaan gammada. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoodhaa kan umrii isaanii qabsoo Oromoodhaa godhaa ture. Kanuma haqa Oromoodhaa kana dubbachuudhaaf hidhame jira kanaa wajjin. Isaan jalaa hambisanii kaan gabbaasuun diraamaa biraa kan Oromoo irratti OPDO'n ammas dalaguudhaaf deemtuutu ifatti natti mul'ata. Waan kanaafiin as bahee dubbachuun dirqama taate. Kar tokkoon gammadaadhaa, kar tokkoon ammaasii diraamaan kaame kun this is another drama to divide our people. Uummata keenyallee addaan qooduudhaaf qabsoo teenyallee kana maaliif hin jedhu. Qabsoo Oromoodhaa keessatti jaarmee lamaatu nuuf jaarmee lama qulqulluudhaatu nuuf. Jaarmee KFO'dhaa fi ABO'dhaa warri cichee lakkii dantaa Oromoodhaa hin gurgurru, dantaa Oromoodhaa dabarsinee hin kenninu. Beellama Oromoo seenne waa'ada Oromoodhaaf seenne diinuu irra jee hogganoota KFO Jawaar Mahaammad fi Baqqalaa fa'a akkasuma hogganoota adda bilisummaa Oromoodhaa Abdii Raggaasaa fa'a Lammii Beenyaa fa'a Gammachuu Ayyaanaa fa'a ABO keessa
warri garaa'eef gurgure galeeti diinaa wajjin dhaabbatee diinaaf harka dhawaadhaa jira. Wasna amata dheeraa hoggana keenya jennee jala deemaa turre warri ka galaasaa dirboo araarsoo biqilaa diinaa wajjin dhaabbatan. Warri dide immoo hidhaa qaallitti joorfaa wajjin turan. Maaliif jara kana addaan baasanii kaan gadhiisuu fi kaan hambisuun dhufte? Gariin keenya gammachuu daangaan qabne harka dhooynee dhiichifne. Waan nurraa hafe san gaafachuu hin dandeenye. Maaliif addaan nu murtan? Maaliif jabaa keenya garii gabbaaftanii jabaa keenya garii hidhadhiiftan? Jabaan keenya gariin hidhattee hafee marii biyyoolessaa ta'a akkamtu Itoophiyaa keessatti Abiy Ahmed godhuudhaaf deema. Mariin biyyoolessaa tan waraanni bilisummaa Oromoodhaa qabsaa'onni Oromoodhaa kan hidhaa jiru. Qabsaa'onni Oromoodhaa kan umrii isaanii ijoollummarraa qabee hanga manguddummaatti qabsoo Oromootii fixe osoo irratti hin hirmaanne. Mariin biyyoolessaa ta'a akkamtu ta'uudhaaf deema. Ammallee illima nafxanyaadhaa keessa galuudhaaf deemna. Diraamaa biraatiin irratti dalaguudhaaf deemanii waanjuu uummanni keenya akka gaariitti qaqqabee hubachuu qaba. Joorfaan bo'uudhaaf gabbarii uummanni keenya dhiichisee gammachuu isaanii ibsachuun ija diinaati torban dachii na ixxiisuun bareeddu. Akka uummanni Oromoodhaa arraas joorfaadhaa wajjin jiru. Akka arraas baqqalaafaa wajjin jiran gabbanii garsiisuun hamilee diinaa caba hamilee Oromoodhaa ijaarama sun waan bareedaadha. At the same time dhiichifnullee dhiichisan guun geerarruus geeraran guun. Maaliif cinaan keenya hidhaadha jirra arraas. Cinaan keenya hagabbee kunis Jowaar Mahamaffaan akka waan bilisoomanii gaafiin deebisetti warra laaluu jira warra hubannaan qabne. Akka waan dubbiin Oromoodhaa dhumtee Joorii fi Baqqalaan hidhaadhaa bahanii furmaataan dhufuu deema. Inumaa warra jarjaree Abiyyiin way Abiy keenya galatoomee abbichuu jechuu eegaluu malee wanni hafe hin jirtu. Akkasii miti. Diraamaadhaa dalagamuudhaaf deema for sure. Abiy silaa marii biyyoolessaa ta dhugaatiif if qopheessee gaafa Jowaar Mahamaffaan gabbanii marii biyyoolessaa goonaa bar dura warri ija isaanii walit dhufnee akka Oromottiis caa tokko dhaabbannee marenne akka Itoophiyaatti illee marii biyyoolessaa sabaa sablammootaa wajjin gad dhaabbannee goona hajee dura Jowaar Mahamaffaan silaa oppidoon gaafa san fudhatisaa dhugaadhaan godhuu deemte. Arra garuu har tokkoon gammadaadhaa har tokkoon wanniin isin hima barbaadu akka gaaritti. Oromoo addaan qooduudhaaf qeeroo kumaantamaan qabsoo dabalamaadhaa jirtu gaaritti deemaadhaa jirtu. Waraana bilisummaa Oromoodhaa kan kutaa Oromiyaadhaa hunda keessatti akka soonsa mana du'aatiitti diina iddaadhaa jiru kana yaada qeeroodhaa kan lama lakkii mee dhaaphoo Joorfaas baniitii karaa kanaan laalla. Wanni qabsoo karaa nagaa jedhan kana booda Abiy Ahmedii wajjin na amanaa caffee rammis amanaa hin dalaytu. Abiy Ahmedii wajjin nafxanyaa wajjin oppidiyoodhaa wajjin qabsoo nagaa kalee carraa kenne abbichuu inni anis faarse. Ilma abbaa gadaa jennee faarfanne. Oromoo keessaa namni yeroo duraatiif qabsoo Oromoodhaatiin masaraa miidhagseef faarfanne diggifneef harka dhooyneef ililchineef. Hintaan gaafa silaa ta'uu qabdu sanuu hintaan hulaan qabsoo nagayaa kana booda cufaadha. Cufaadheen cufe oppidiyoodhaa cufe Abiy Ahmedii cufe jechuudha. Uummanni keenya ifin sobina kalees gammachuun sun osoon turin gaddatti nu jijjiiramte. Arra Joorfaan hidhaaboo namni gammanne tokko hin jiru. Baqqalaan faan hidhaa dhiphuu keessaa bee hidhaa bal'uu gabban jedhu kun. Hidhaa bal'uu gabban hidhaadhaan baaduu gootti. Jowaar is not free. Baqqalaa is not free oblee kee dhageeffadhaa. Garuu bakka maatii wal harkan bakka maatii silkiin dubbisuu hin danda'an bakka aalii wal harkanitti hidhaa bal'oo keessa gabbaan malee hidhaa Abiy Ahmed yookaan hidhaa nafxanyaa keessaa ammallee hin baane. Lubbuun isaanii ammaas sodaadha. Ammaas gaagamara jira. Akka waa wanni Oromoodhaa dhumatti kan laalle. Dhugaan jirtu
أسي نتلي ورين إيشيف على في خيسا يقولون تيجي إيشيفت كونسرتي أتشي أتالتو أسي أتالتن think about this مال يادن بيتني سا جوارفان خليه من اللي قبضتي وما جوار نما يبقى يكفت نما كانوا يقولوا جانسون ما يصير خجيب يكان هنجر يكان بالليسين بديت كمالي أورمو ما دبت شو داف لقى أورمو راخا أو ديدو دافي ما نهيد على جيسنيمي بركسي دلنا نفتنيان على خنا غيرتي جورافن نفهمو هارر رافمو جانسن بربدين كوني أورمو تهيد ألته أورمو داف دبته لقى أورمو داف تنا تيجي دبته خنافدم يكون تيمت الرا أتشخي ساقباسني مري إفي قرأت شو آدمان إلى الدنيا أجيرو داف أبي الرا إيكونومي بيانجرت داراتاتي دبلوماسي تكلين كف غرغارسي الدنيا رانسين لكن الدنيا راد أبتي جرت بيجي خيسا هيوم ما في تجيسه نمني وانياتي بلو لبه إني هرمتو سياسة قباسيتي أكا الدنيا لالتي لك جور أبي كرو ينادي مجرا ودك جوري في ورا كافا أبا سجرا خوني ملتو غاري لا خنا فوق غرغار سبيتكو غدادي فنو في خنا غونو في بي غولين أوبيديون آخر أنا أمنا أورمو دا في يادني تيمت جوري في يادني تيمت بقلا في مت كافا أودا في مت تك غولي ساي خدرا خن إلى الدنيا جيرني وري لمن تيجي إثيوبيا حسابا إثيوبيا نجن قبضو إنفستروني خين أكتر حسابها جوهنا لك يا كاوي يا داتي أكجاني أشتي بني في قولي ستكخن تلمداتي ونك قارت في الرأيكم تلمدا المان أرمود أخنك أودو أف ديمن المان أرمود أخنك أودو ديمن أبي أكون بيلم سيني أمت خومان دوبت ديب سجيت المان أرمود أك أودو أف ديمن أما ورّي أبدو دا أولو نجر ورّفوده جور خاوجر جور فرمي به أنكو خانا أكاد بيختين بيخ أكاد جور دنتا أرمود دبرسي هم فرمني نيم بيخ جور ولي قليتي أولا باللي سوداف كان يقولوا داف هيدا قبل لكي أولو اللسان أوفن كن سمو دري ميك أنتم جيجيرو اندا كيرو أدقودنيتي كيرو هيدان نوتي أمنتو في ماس كيرو خرانا غاس لاديم تؤمتشو بربادن كوني هم نورمو دان لافسا أربانتيجين سا خانا را بنفيت قدو أو بيديو خا بي بي ليجو جد خناف ديمن سلاد وقافتاتي هيدان توتون دقباسنيتي واجرالين أدبرسوما أورمو دا قوتو أورمانيتي ديبتي بنمتي واجرالين كافاو دا ديبتي بنمتي أو درانا كان سيني إسرائيل قرتي بيخوفي سومالي بيجارو ننديني إيه خوتا واجر خيسا ملدا ميديان إثيوبيا دا كفريجي خني دران دو قريجر هايوت أورمو دا خني هيدون قم سلا دران كرا إسان جان ديمني كرا وقنتوني أورمو دا خني رخي داوان خن جان ديمني أرها اللجاتنا خسارة دينك جيدا خسارة دبلوماسي خيسا نقلو أمة أورمو أسيلين وقت أجيت سلاهيد أباسني أكيسان كرامي دو متوقعين أمة اللي عندو بتنقولن أودو قدو هايوني أورمو دا خيكتو كمالي أمتا في واحد أبي هيد أبوبان ميدان متوقع خمتو قباسي مال جني قباسن يفهم قوني في مرتا مال باللي سنيد يفهم قوني في أورمو دا دبتشو يكا حق أورمو دا دبتشو يكا خنات يفهم قوني في كيرو في كرم بيخيسا we have to question ourselves if قافتشو مالي فرق داود أجر مال تنوغوتن مال تنوراهنكت قافي أرمود ديبي هايوت أرمود تقولتير آدابي قابسو أرمود كالي أوبيديون جلفتي تخرد ديبي كان إفقافني ديبي سا أركتشو قمنا جري هداركو من تقاتو خيسا من بلدا خيسا قبهم قمتشو جوران قمانتنا أسبين دبن بقلانا قمانتنا أسبين ميدرت دبن حمزة وران دبن ورهي آبيخون أسباني
وانت هندبن قمتشو خينيا هيد آبهو ساني إبسطشو أنا سنبرة تركان فني جرقون هيد أكم كيسا به أما هو هيد آسان كيسا بهني جرني هيد أكم كيسيرني وانشو إفقافتشو رقم نيجو تان إفقافتشو رقم عمل الرقم أورمون وانت قوتا كاردوا نغمتشيفتي دتشير راوتالي سميتو إني مركانان أما سهمتو قوتا كاردوا دفني متابوف وان افدور اتيادات ان ديفنف look at 2018 مركاني ابي فارسيني سمي خيني او بدونغرو نو فانغر غلتيتي دراما دريدي بكا خلي اوسونتين بكا انغدت نو ديفتيچو افدور اچن ديبسن سو سرنتي بلفيتو الروياته سرنا أبي جرة مالك سرنا أبي سرنا نفتني هذا سرنا أرومو جتشو يكا سنكيسو بسيرة دينغدا سيد فرقيتهم ما متابوفني تجني تاجر كيرو رانتنا خرطو كوتش التاجر كيرو رمودا ومن أرومو لين على في خيسا خرطو كوتش التاجر خراسون كن خراك أبسو هيت النودا أرومون هم نتهي ديرج أبسي موهودا كاب غافس بالسم اللين ميويتي غافس بالسم اللين بوك أبساويتين بالسومي إيجا نكتي أركتي غافس جت there is no other way أبسو هيت النوداتين أرومون تكا دينج أبسيتي موهودا كاب دي بيفي أوجو غاف أبسو خرانغا we tried يالي مري بيوريساتي بس مرين أفريقيا غوتوس لا ديمتي أرومون أفرمات اللات أنكل أنسيرا خنبود خجيلة تكلين كاب مري بيولسا قبسو خرا نغا ابدي تكلل رانقب سلا افريكان غوتون قديبتي اورمو رادو بتي هانغا اورمون هيدتي همنتاتي دينا فيش ابستي موتي بالي سوقتي في فين قلتو اورمون هموهن اف كجباد اجر اما درو 92 في كجبنه سندراس في كجبنه دين قد قري ان كيساق ودف 2018 افك جبني اركدوين خجبان نادمني بريو نادمون غاري متي اما فولي رمود اخر تكو دي بيجر حماتوس تلتوس لافتنيس جباتنيس فرماني رمودا يو توريس يو دفيس قبسون رمودا خم في تباتو افان قوي اقفاني هنتي سمنك خينيا انجفتيتي بيجا بتملي خدادا يوخا مريدان نمني بسم ماركت انجر سلاك ابسون قرانا غامل كويتي نمني ملكاو اكاتا ادم سادين جورما مدي في وقلا غربافا سلاخ ملكاو اسان تسقباوني سوتا جاني وريغت قيسن خنغون سنغون او بي دي او امنني ابو جلت خرسي قبن اكسغون ابيكن ابي كفون اورمو داكف ميها ايغنو قيرو تسقباوا نور لبسات ريم كسدي دوغور او بيديو امنون جوريس دوغور او بيديو امنون كين ابي امنون كين نما تيغرين غدفت امنو خيناتو ارسل بينا خنا خيسنوك خنا بوداس ديبنا امنا دراما او بيديو خدفو خنا بود ديبني امني مري بيوريسا جنا مري بيوريسا تن هوغنتوني اباودا هدا خيسا وادمادا هوغنتو تكافا سدمن تو غديسني اسني غا اورمو هونو ساجي مري غدو ديمنا جوروان كان كتولشي بخونين بيخ اكتولشي كغاري بخونين بيخ اكا ادچچني فول دينان ابني دبتين بيخ اباو نفتي كاب مقا كافوتين دغني مري بيوس تلماچون شيم سلبنا ملكاو سنتيس ملكويتوس مريم بيوليسا دورا اكل جورفان غيا دورا جسنتي مورا قبسو اورمو دا خيست من غدون اورمو دا دوبرتين هاون قيرون قرني مورا قبسو ول دفني ركنا مال قن خراخمين ملكوين مال تروفيسي والمرنيت امرني ايثيوبيا داو جين انجراچو زن
ammanatti mul'attu eegaa biyyoota Itoophiyaan hin jirtu namni hin jirti ja'aan hin jirtu hin ja'a namni hin diigamne Itoophiyaa jaarra ja'aan Itoophiyaan diigamteeti hin jirtu bittinnooytee hin ja'a Oromoodhaa miti Abiyyi diige Oromoodhaa miti nafxanyaadhaa diige mariin biyyoolessaa maqaa Itoophiyaatiin godhamtu Oromoodhaaf faayidaa takkallee hin qabdu bileen kiyya mariin biyyoolessaa maqaa Itoophiyaatiin bakkatti maqaan Itoophiyaa dhumirraa Oromoon milkiin qabdu kasaaraa malee salphina malee kufaatii malee bakka maqaan Itoophiyaatti kaafamurraa Oromoon milkiin qabdu maqaa Itoophiyaatiin marii biyyoolessaan goonu marii biyyoolessaa gaafni goonu gaafa beektanii gaafa Oromoon sumna taatee moohattee Oromiyaa qabatte jirma sana kaanneeti waliin haasofni jallatu jirma kanaan nu gargaara kanaan nu gargaara osoo jirma qabne harka duwwaa dhaabbattee marii biyyoolessaa goona eenyu wajjin Amaaraa hanga funyaatti hidhatee wajjin eenyu wajjin Tigree hidhattee wajjin eenyu wajjin Beenishaangul tanugee ta hidhattee wajjin eenyu wajjin ummata Ogaadeen ka hidhatee qawwee qabu wajjin Oromoo harka duwwaa dhaabbattee nuti lakkee harka wayyabaa nuti hedduudha dhugaadha qabnaa dhugaa guddoo qabnu dhabne kanaafuu marii biyyoolessaa yoo goonee galtee karaa nagaatiin maranne Oromoon mirgan hirkatte kijiba ifitti kijibina hayyoonni Oromolleen ifin sobina marii biyyoolessaa wanni jedhan hin jirtu biyyatam biyyoolessa goona Itoophiyaan Oromoodhaaf maali gaafa woboon Finfinnee keessaa dhiichifte woboon biyya harka galfatte gaafa san marii biyyoolessaa nuu miti warra nu wajjin jiraachuu barbaaduutu yaalmaan Oromoodhaa duraan akka hin seenee moo'attanii injifattanii koottaa akkaataatti wajjin jiraan wajjii marannaatii koottaa rabbii ja'atiin wajjii maradhaa jee kan gaafachuudhaaf taa'u eenyu warra nu wajjin jiraachuu barbaadu nuu miti gaafa harka qullaa jiru gaafa qawwee hin qabne hoo nuutu aboo marii biyyoolessaa nu godhaa jooran gamta kamii baate koottaa nu yaama Abiyyi rabbii jiitii marii biyyoolessaa nu yaama Abiyyi koottaa ni marannaa koottaa akka Oromootti caa dhaabbannaa nama qawwee hin qabne nama humna hin qabne eenyu kabaja sirrattufu si arihu si hadduu humaa fiduu dandeessu namni marii jiru nama humna qabu taa'ee barata hoolaan abbaa gaarii qabu duma ala kaayee rafaa jetti arra wanni waan kan hanga suutu jira wallahi ijoollee gaara keessaa qabu iddoo itti agartee ijoollee tanaatu hangan akka mataa ol qabannee dubbannu godhaadhaa jira deeggartinuu deeggaru waannu hanga kan wanni sila awwaalamne sammuudhaan duuna silaa qaamaan jirra malee akka lakkiiboon duune ammallee if dura deemnee waa godhuu nu dandeenya akka jennu warri nu godhe ijoollee gaara keessaa qawwee dhawaa jirtanaatu hanganallee akka wixuu jennu kan godhaa jiru isaan warra hidhaa keessa jiruttillee kabajaa godhaa jiru jaalattanuu jibbitanuu jiruma kana marii biyyoolessaa isaantu godhuudhaaf ta'a isaantu yoom gaafa injifatanii Finfinnee qabatan haajamaadhaatu Oromootti dhufuudhaaf ta'a malee Oromoon haajamtee diina dhayxeen kadhattu kana obboleen kee hidhabees Joorii fi Baqqalaafaan akka gaariitti na caalaa isaantu hadhaa buuqee hidhaa dhaabee hadhaa diinaa badii takka malee warri habbuuqee guyyaa 200 fi qonqoo dhiisee hidhaa dhaabee isaan akka gaarii bihaa ummanni keenya garuu hubadha hin jarjarina tokkummaan naa jedheen gadda gaafa qeeroo akkasi baatee Joorfaan baree dhiichisan maal naan jedhe laata oppidoon kanuma keessaa'u waa laallachuu jirti ijoollee qeeroo qara hafte warra arra gammachuu jarri kun dhaadhaa bahuu bahee alaabaa fuudhee jara fiigaadhaa jiru kana duruu ija keessa galfattee kana keessaa qaqqabuudhaaf teesse barkas godha turanii Harargee keessaa Arsii keessaa Tuulama keessaa qeeroon baateetti gammachuu ibsachaa turte maaliif hayyoota siif baheef dhugaan siin baaneef garuu Oromoodhaaf hayyoota si hanga tokkootu dhaadhaa baheef
kana gabbanii gammachuu san godhuu isaanii waan gaarii oppidoodhaafis nafxanyaafis dhaamsa dabarsuu qaba nuti hayyoota keenya arraas wajjin jirra arraas itti garangalle yaanni isaanii yaada keenya nuuf hidhaman nuuf rakkachaa turan arraas isaaf ni wareegamnaadha gabbanii garsan sun diinaaf ga'u waan gaarii diina cabsuudhaaf waan gaarii garuu wanni ifdachuun qabne OPDO'n abbu torbatti hin amanamtu OPDO'n bakki OPDO'n jirtullee nageenyi hin jiru bakka nama guyyaa tokko Tigree nyaachiftee ergatte bakka abbaa duulaa jiru bakka abii jiru bakka Shimallis Faan jiran nageenyi hin jiru aslaa uummata Oromootiif mirga gadhiisee jedhuun huccuu guuratee mata maratee irraa yaa'e an OPDO hin amanu kana booda ummanni Oromoo akkas ta'uudha qaba mariin OPDO waliin nu yaamtee nu goosiftu hin jirtu kanaafuu OPDO'n alatti karaan tokkichi bakka yaani nu geessu karaa afaan qawweedhaa qofa keep my word karaa afaan qawwee qofa furmaanni Oromoodhaa qawwe Oromoon ni mo'amte ni cabte Oromoon deebitee cabsuudha qabdi deebitee mo'achuudha qabdi hanganu dhiinni amata 150 ganna qamaadhaa jiru kan goolabamu mo'annaa yookaan injifannoo Oromoodhaatiin malee kadhaa yookaanis mariidhaanii miti never akkasii kanumaan ja'a waan goon hunda keessatti eeggannaa godhaadhaa deemuun hedduu bareedduudha irra deebi'ee ilmaan Oromoodhaa gaafniin maqaa dhufuudhaaf ta'a warreen gaafa gadda xiyyaa hamaadhaa naa wajjin dhaabbattan isin hundinuu onnirraayin galatoomaa isiniin jedha gadda hamaa keessaan ture warri gadda kana isin naa wajjin dhaabbattan warri halaalaa filaay gootanii dhuftee naa wajjin awwaaltan warreen diinagdeen naa wajjin dhaabbachaadhaa jirtan hundi keessan galata onnirraa buqqeessee galchuu barbaada nama aalii gaarii qabaachuun guyyaa akkanaa agarta akkaan nama qabu akka Oromoon na jaalattu akka Oromoon walirraa nafu gaafni gartu gaafa ibiddi sirra bu'e qofa ibidda hamaan irra bu'ee sirratti warri naa wajjin dhaabbatan hundinuu na biratti ulfina guddaadha qabdanii wajjin nu haadhiisuun ja'a warreen sabrii na hawwitan warreen gaarii na haddan hundi keessanuu hedduu ulfaadhaa addatti warreen filaay gootanii awwaalchirratti harkatti naa wajjin awwaaltan hedduu galatoomaa silaas karaa keenyaa wanni godhan hin jirtu nu hundinuu guyyaa godaan nun beeynu guyyaa deemu nun beeynu hagurumaan ja'a asirratti gaabiraatti deebinaa warri dhaabee Joorii fi Baqqalaa Shamsuddin Xaadhaa isaan hundaahu baga dhiphina keessaa karratti qorroo jetti as baatanii baga gammaddanii nutis gammanneen isin jechuu barbaadaa wanni hangammaan tanaa laayivii seenee waraabineef haala hamaa keessaan ture kanaafi kana booda walitti deebinee wajjin ni jirraa gama boodallee boodarra karaa OMN walitti ni dhufnaa diiqaa ideshan booda yangaan beekni yooni beellama eeganii akkasii hagumaan dhaammachuu barbaadee anis maaliifin isaatiyyaas gartee haa isin bira geessuudhaafiin ol seene hagumatti xumuraa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh